عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. قالت قدار كدو بركاته إن شاء الله. قرا سؤالك يتيوني في الدبي ونكا بيبسي كولا في قرتي ونكا ما قرتي لغاتي غازا كن شفتي ساتو سير شري ربي كيستي أكمل قرتني دوبا دو مجرى لما تقرتي علماء سعودي اللي كاقرتي شيكوتي كينيا ورا غرغدا فورا ولين برانيلي argitee isaan cufti isaaniitu daliila gartanii waan inni gaaza ta'eef gaazni dabalamee jiru kunillee akka inni gartanii dhiiga namaa kanallee gartanii dhiqee dhiiga namaa kanallee miidhaa irraan gahulleen irra gahamee jira. Ani immoo akka gara kiyyaa mataa kiyyaatti gaafan muhaadaraadhaaf Saawud Afrikaa deemee Junuub Afriiqiyaa deemee argitee achitti muhaadaraa godhe tokko nama profeesara ka islaamaa tokkotu sarchii godhee ture jechuu fattashee ture jechuudha gartee. Nama profeesaraati isaaf ni hayyamama achi dhaqee fattashee akka moorri booyyee moorri karkarroo itti dabalamaa jiru hubate jechuu. Kanaafuu achi bahee magalachaa baasee argitee addeessa baasee duuba namni islaama taatanii rabbitti amantan awwaan irra ga'e kanallee rabbiin akka guyyaa qiyaamaa irra nan gaafanne isinitti himeetiin jira. Kanaafuu gartanii moora booyyeetiif moora karkarrootti dabalaa jiranii akkasitti firraa eeggadhaadha tanatu gartee duuba ilma namaa fixaa jira jedhe. Gara sadaffaatiin illee daliilli gartee lafa jiru doktorotiin islaamaa ka itti walii galaan hubatamee jiru akka gartanii peepsiin mirindaan akkasuma gartee spiraayitiin kookaa-kollaan dhiisigaa inni isaan inni faaniin ni caalaa huyi akka gartanii miidhama ilma namaa irraan gahaa jiru akka gartee ammallee gartee ilmi namaa gartee wanni guddaa hospitaala keessatti itti miidhamaa jiru dhugaatii gartee kookaa-kollaa kanaaf waan kana ta'uun akka hubatamee jiruuf jecha tokko lama namni tahin doktorotiin islaamaa nu ibsanii jiran jechuudha. Wanni akkanaa kun cuftinuu islaamaaf dabruu qabaa haala jedhuun agartee amma godhuu jiran. Ta'afraffaa ammoo ummanni gartanii agartee Israa'elii jedhamtu kuni ummata gartee akka malee aduwwii aalama islaamaa waan taateef warri kun agartee akka malee dubbii tan agartanii duuba ittiin gargaaramuu jirti. Ummata islaamaa wanni ittiin fixuu jiran horii gartanii waan kanaan gurguraa jiran jechuudha. 199 illee namni bittaa jiru islaamaa. Horiidhuma islaamaa fuudhanii islaamatti deebisuu jiranii kuniin beekamee waan jiruuf daliila kana afraniif jecha kookaa-kollaaf waan gartanii dhugaatii gaazaa jechuun beekame kana hunda isaatu irraa fagaachuun barbaachisaadha. Hangara kiyyatti gaawaanan ija kiyyaan arge nam tokko gaafa nama daawaadha Ameerikaa deeme sana ilkaan baafatee ilkaan awoo ilkaan guddaa gama gartee macarrashaa san baafateeti dhufee gartanii taa'uu jira. Kookaan kun hamaadha rakkoon akkanaa jira daliila irraallee akkana jira ispeeshaalitiin islaamaallee hundinuu gartee kana dubbatanii jiranii wanni kun sirriin isaa wallaalamee jira namni guddaallee ittiin dhumaa jiru kana jedhaniiti argitee hubataa jiraniif irraa eeggadhaa jedhee anaasoinaan ilkaan kan kiisiidhaa qabu hospitaala dhufaa jira namichi ilkaan guddaa gartee haga qubaa ga'u kana fuudhee keessa buusee gilaasuma gartee itti dhugaa jiran agartee burcuqootti dhugaa jiran sana keessa buusee taa'e. Yoo tumateenye kana haasofnuu burcuqoonni gartee ol qabee wanni jedhu ilkaan guddaa nagas ga'u sun akka marfeetti deebi'ee nyaadhamee dhumate jechuudha. Daqiiqaa 10-20 taa'amu sana keessatti ilkaan sun nyaadhamee dhumate jechuudha. Akkamitti gartanii wanni kanaa kun daqiiqaa gabaabduu keessatti ilkaan hagana ga'u fixee jennaan ilmi namaatu waan inni paawara gartanii mana'aa jedhanii quwwatal mana'aa yookiin gartee wanni gartee ilma namaa kana keessa qaama ilma namaa kana keessa jiru kan viitaamina jedhamu kanatu sattare malee ilma namaa nyaachuutti jira wanni kun jechuudhaan ammallee gartee achitti hojiidhaan irra geenya jechuudha. Rakkoon akkanaa kun hundi ilmi namaa miidhama guddoo irra ga'uu jiru bisaan kanatu gartee hamaadha dhugaatiin kun akka malee hamaa. Eega rabbi gaa waan biroollee juusallee aannanillee waan adda addaa rabbi nuu laaffise kana dhuguu dhiifnee wanni gartee gara kaaniin agartee warra kanattiin gargaaruu jirruuf hin taatu gara kaaniinillee miidhama qaama keenyaati. Gara kaaniinillee gartee waliigala islaamaatitti ulamaan agartee irratti fatwaa godhanii jiranii kanaaf dhoowwaadha jechaadha nu dabarsi bakka hundatti inshaallah.